Har'allee maatiin Fayyisaa obboleessi isaa maatiin isaa na laaluu dhufanii jechuudha. Haala kanaan isinitti agarsiisuu dhufe kun biddeena fidanii asitti waxiin illee waxii diimaadha. Waxii diimaa foon jechuudha. Kidaan kun bara garaa jechuudha baay'ee guddaadha. Asitti immoo dinnichaa foon keessa bobba'e nama waan akkasii. Akkasittiin na laaluu dhufanii isinitti agarsiisuu barbaadeen har'as immoo maatiin Fayyisaa na laaluu dhufanii jechuudha. Nun akkuma argitan waxii diimaadha kuni. Akkuma argaa jirtan kana. Haala kanaan immoo na dubbisuu dhufan jechuudha maatiin isaa yookiin immoo obboleessa isaati jechuudha. Maatiin obboleessa haati manaa obboleessa isaati jechuudha. Haala kanaan asitti illee kenneetu jaarikaanidhaan dhufee jira. Inni akkasii koottaa dhugaa nyaadhaa waan gaarii irratti nama gara keessan bakka ittiin si gayya'ee isinii dhufu siniif haa baasuu isiniin jedha. Egaa kana fakkaata. Banagaraችን ላይ yeroo nama waamne nama laannu viidiyoo waraabuu natti hin tolu waan ta'eef koommattuudhas banagaraችን ላይ waan natti tolu sobu. Kanaaf isiniin jedha shama hordoftoota koo akkam jirtu nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo. Chaanaala kanaaf haaraa warri taatan gaasinetti subscribe godha. Subscribe godha maatii koof warri taataniin isiniin jedha gara galgalaan dhufanii gara galgalaan riikardi gochaa jira jechuudha. Isiniin jedha maatii yookiin nama ollaa yeroo waamne laannu akkuma isiniin jedhe viidiyoo waraabee kunoo sakada jechuu hin danda'u maaliif dhugaa dubbachuu fi namatti hin tolu yeroo sumaan qabu sobuuti isiniin jedha. Akkasitti gaafa Waaqayyoon ittiin nama gahee namni akka bakka gammaddee bakka geessee bakka jedhee isin ittiin deemu waan nama akkasii sinaa godhu nama carraa qabudha. Kana garaachilla. So haala kan ittuma fufaan ittuma famu baay'ee relationship gamma kana nama faana baay'ee hin qabu. Waan ta'e hin qabu garuu iddoo ijootti nan argama yeroo baay'ee. Egaa Waaqayyoon jedhee waggaa sadii keessa sadii ganaa amma xiqimtiidha ganaa jaafurtu naafa waggaa sadii guutuudha jechuudha ergan gaala qabadheeti. Egaa Waaqayyoon haa eebbifamu. Isaa fagoodhumatti waan gaarii namaa godhee fagoodhumatti akka namni nama jaalatu nama kabaju namaa godhu amma kana dhugaa dubbachuuf iddoo hundatti argamee miti garuu Waaqayyoodhumatu walirra naa godhee gammachuu gaariidha. Egaa hundaafuu ta'a argama ta'etti ni argama karaa namaa qofa miti karaa Waaqayyoo jechuudha. Tokkoffaa Waaqayyootti siqa
waaqayyoon dinqii addaa isinii hojjeta. Lammaffaa nama jala namoota baay'isaati namoota jala kaadhaatoo hin taane ta'aati argama iddoo taatan sanatti ijoo ta'aati dhaabadhaati. Innaa sana namnis ijoo ta'e isinii dhaabata gaafa gammachuu keessan gaaf gadda irratti jechuudha. Asitti Saamu'eel kaameraa keessa seenu malee jedhee tullu ol jedhee ol bahee kaameraa kanan jaalata silaa. Gola haraasitti maashaallah kana fakkaata egaa akkasiin isin jira. Mucayyoon tokko maal jette seetanii koomantii jalatti yeroo dhaloota isaanii kana durallee dubbadheera. Maal jedhama fakkeessanii yookiin jiraachuun jira akkasiin malee amma kun hundi dhugaadhaadha jettee namni baay'achuun suni jechuudha. Egaa ani iddoo fakkeessanis hin jiru fakkeessitus miti fakkeeffameef argamuun barbaadu ittumaa beekee hin jiraadhu jechuudha. For example daqiiqa sa'aatii tokkoof akka itti fakkeessanitti jiraatan hin beeku jechuudha. Amma toon fakkeessin jiraadha jechuudha. Warreen akkasii immoo dafee galaaf waan takkanaa mudi akkasii laa jedhanii tilmaamu maaliif isaan akkasii waan ta'eef ani keessa harkan qabu isiniin jedhaan amma humna argitan kana sirees qac ani hojjedhe gaarii hojjedhe fudhatame namaan fudhatamne nan galchu garuu ammuma argitan jechuudha miidiyaa irratti. Background wanti biraa wanti kana caalu dhokataan baay'een hin jiru jechuudha. Ammuma na argitan amma fakkeenya viidiyoo irratti jechuun noormaalii uumamni koo jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Gaayyuu asirratti gaafii mucayyoo tokkotu jira. Viidiyoo tokkos illee hojjechuun ni danda'ama. Garuu osoo viidiyoo tokko hojjedhe ayyaa maaliif seetanii daqiiqatu dheerata yoon haasa'e gaafii guddaadhaa fi ulfaataadha. Garuu yaada bilchaataa isin barbaachisa. Viidiyoo biraan isin hojjedha anyways. Inni kun kana fakkaatan isiniin jedha. Yeroo kamuu jireenya keessan keessatti fakkeessitanii jiraachuun surumaa gaafa kabajaa isinirraa cirri isinirraa jedhu jechuudha. Kana bara fakkeessitanii hin jiraatinaa jireenya keessan keessa ishee dhugaa ishee qimamii ishee bichaa jiraadha. Gaafa sana callaa ishee argattu isinis jechuudha. Kanaaf itti sin beekuu hin beekuusi warra akkasiis hin barbaadu jechuu barbaadeni hani warri dhufan fakkeesses miti fakkeessaniis miti isaanis dhugaa dhumaanii anis dhugaa dhumaanii keenya ganaadha. Dhaatee miti baay'ee kana lama caalu qabna waaqayyootu godhe malee nu miti. Ammam jiraanne warra waggaa 20 keessa jiraatanuu tarii amma na qabaachuus danda'u dhiisuu danda'u. Salphaadhumatti immoo koo kanaa kan hin jiraanne kana lamas qabaachuu danda'u jechuudha. Kanaafi inni caalammaanni nama baay'ifachuuf jecha hin fakkeessina. Warri dafanii yaada akkasii ibsamaanni warra akkasitti jiraatu namatti akka siistama beeku jechuudha. Angalaaftarii akkasii jedhanii xiinxalu jechuudha. Hin xiinxalu bartanii inni kun akkasii malee akkanaan hin taane jedhanii xiinxalu jechuudha. Keenya waaqumatu hojjeta malee ani beekeetuma fakkeessee guyyaa tokko jiraachuu hin danda'u. Hin barbaadus jechuudha. Banagaraachin laa maal naa godhe maal hin qabu. Narraa isin irraa tureettis hin dabalu. Kanaaf akkasii namni hin tilmaama. Kan koo waaqayyoodhumatu hojjeta waan hundaa isiniin jechuu barbaada. Chaanala koo immoo subscribe godha. Kana booda viidiyoo gaarii tokko waliin hin hojjennan isiniin jedha. Bye.